Gatii firiijii qarshii 31,000 fi gatii meeshaalee mana keessaa hunda isaatu tokkotu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashama harkafuuni Oromoo biyya guutuu jirra jirtu amantiif kutaan osoo waliin qoodiin baga jiraattan kaabaa fi kibba bahaa fi dhiyaa hunda keessanuu isin jaaladha isin kabaja warri maatii Ummurazaan Oroo taatan na jaalachuun na kabajuun meeshaalee hedduun irraan ajajataa jirtan kana sitti argitan kana obboleettiin tiyya filannoo keetiin ofii keetiin naa filadhu jirte meeshaa biyya keenya keessa jiru hanga jechu jireenya wal madaachisuun akkasuma mootu gatii wal madaachisuudhaan isa kanneen filadhee jira meeshaaleen isii meeshaa hanga maatiitti bite keessa meeshaa baay'ee lubbuu qabudha jechuudha meeshaa maabiraati yookiin akkasuma kaarbaayii dalaguu ni qabdi meeshaa lubbuu jechuudha baay'ee faayidaa namaaf qaba jedhamu kan keessummaati fi akkasuma kontrol biffee kan mana keessa fayyadamtu hunda isaa ni qabdi rabbiin nagaan itti si agarsiisu jedha maashaallah tokkoffaa irratti hordoftoota fi kabajamtoota kiyya Fooziyaan meeshaan isin qabdu eelee elektirikiiti eeleen elektirikii jechuun hin silooyne baay'ee bareedduudha jechuudha itti aansuun ammoo tuyyuu wanni ani ifa isin godhuu barbaadu eeleen isiniif haarayaa miti hundi keessan ni beeytanii baay'ee viidiyoon meeshaan kun guddaa waan ta'eef yeroo dheeraa nuuf fudhata ni gabaabsa baakkooniin isaa kuni asii minxaafitu na dhoorge baay'ee guddaadha waan feeti keessa kaachuu dandeetti eelee kanaa gadiilee ni jira eeleen xiqqeenna eelee odoon tahiniin baakkooniin isaa kuni yoo xiqqaatee jedhe inni guddaan kun kan gubbarra madardaraa kan argachuu hin dandeettan madardaraa kana riiduu keessa kaachuu dandeetti waan akka maashishaatti rigatanii fi akkasuma immoo meeshaalee eelee hunda fayyadamuu dandeetti akkasuma immoo asitti baaldii lixii qofa osoo hin tahin waan biraallee fayyadamuu ni dandeetti baay'ee guddaadha daabboo bukeeffatte itti cufachuu dandeetti hordoftoota 9 isiniin jedha hordoftootaaf kabajamtoota tiyya baakkoonii isii kanatu guddaadha itti aanuun ammoo obboleettiin tiyya istoofii qabdi eelee ibiddaallee ni qabdi garuu viidiyoo meeshaa waan nabbaateef kana jalaa geessee kahee fiduu fi istoofiin akkuma isin beeytan istoofiin kana kadhaabbataati duraan qarshii 1,500 ture amma ammoo tuyyuu waan gatii dambanyaatiin tahee fi 6,000 naa hojjetame isiniin jedha isii qofaaf osoo hin tahin warra amma hojjetaa fi jiru hunda isaaniiyyuu 6,000 hojjetaa fi jira eeleen hordoftoota fi kabajamtoota kiyya istoofiin kun jechuudha akkuma istoofii kamiyyuu kan cufamuu fi kan banamu qaba madardaraa lama qaba baakkoonii isaa dulaamni yookiin baakkooniin isaa kunillee laameraan isiniin jedha qarshiin ittiin dalagamu 6,000 itti aansuun ammoo obboleettii tiyya meeshaan isin qabdu meeshaa juusiiti maashina juusii isa tokkoffaa ta'e qabdi meeshaaleen baay'ee baasuuf meeshaa viidiyoon waan dheeratuuf jecha isinirraa gabaabsee maashina juusii baay'ee bareedaa ta'ee fi akkasuma immoo akka Itoophiyaa keessatti mana juusii adda addaatitti illee akkasuma ammoo tuyyuu bakka adda addaatti dalagamu tokkoffaa irratti meeshaa isaa odoon tahin jihaaza isaa isin agarsiisuu fi jihaaza isaa kana namni hundiyyuu ni beeytanii hanga takka baay'ee bareedaadha kan jookii 2-3 qaburra kan jihaazni isaa bareedaa ta'e filadhaaf jedhee isa kana fuudhee fi isiniin jedha garuu jalaa baasuun barbaanne akka naa hubattanii fi namoota hedduu isuma fuudhee ani jechuudha akkuma isin beeytan biyya keessa hin turre meeshaan jookii kun baay'achuu osoo hin tahin ani ka barbaadu maashina tokkoffaa taheedha namoota hedduu gaafadhe nama biyya keessa fayyadamanii isa kana jedhanii isa kana naa filatanii jookiin isaallee baay'ee guddaa fi akkasuma hedduu gaarii kan tahe kunoo laala kuni kurree jookiiti silaa gargar baasuun baay'ee nu barbaachisu kunis ammoo tuyyuu akkasuma maashina baay'ee qashtii taate juusii akkasuma nyaata daa'immanii waan hedduuf jechuudha nama fayyadduudha kan laaxaa xiqqoodha kanaaf himee booda suutaan deebisa viidiyoo yoo deebise isinit dheerata hiikuu hin barbaanne itti aansuun ammoo kunoo kanallee qabdi isheen meeshaa baay'ee qabdi jechuudha akkaataa fayyadama isaa hunda isaatu inshallah ni laaltanii ni beeytanillee jedhee yaada inni qarshiin ittiin bitame maashinni juusii tokko isiitiin isinii hima maashinni juusii 5,000 fi 500 bitame itti aansuun ammoo tuyyuu maashina shunkurtii yookiin kan foon daaku qabdi innillee akkasuma baay'ee guddaadha dhaabichi qottobbu foonii yookiin shunkurtii daaku isa baay'ee guddaa tahe namoonni hedduun ni beeytanii kunoo isa kana jechuudha baay'ee tokkoffaa kan tahe baay'ee gaariidha kunoo akkuma sitti argitan meeshaan isaa jechuu qulqullina qaba meeshaa biyya alaatii dhufe baay'ee jechuudha guddaadha foonillee ni daaka waan inni ittiin dhufu laala akka miidhamne meeshaan kuni anillee baay'ee jalaa baasuu hin barbaanne foonillee ni daaka kan shunkurtii ammoo inshallah harkarraa haa bitattu inni kuni aga kiiloo 4 fuudhaa jechuudha kun baay'ee guddaadha meeshaa guddaa wayiiti foon illee ni daaka shunkurtii illee ni daaka aga kiiloo 4 daaka qarshiin isaa qarshii meeqa
Daabbiyoon ture. Kun qarshiin isaa 4,700 hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Itti aansuun ammoo tuyyuu maashina gallaaya qabdi, maashina bishaan ho'isu akkuma beeytan qarshii 2,200 isiniin jedha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya meeshaaleen isii baay'eedha. Itti aansuun kaawiyaa qabdi, kaawiyaa baay'ee qashtii tahee fi akkuma isin beeytan Bukaariidha harka irratti kaawiyaa hedduu filatamaa tahee namoonni bitachuu barbaadan kaawiyaa biyya namaatiin galee naani isuma asliitu as jira. Qarshiin isaallee baay'ee weddii miti 3,300 fi 300 isiniin jedha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya itti aansuun mee osoo hin dubbisin gatiilee tokko tokko meeshaalee beeku isinitti agarsiisa. Meeshaa guyyaa hunda bitu rakabooti dimlaayitiiti. Rakabootiin dimlaayitii isa kan akkuma beeyta meeshaa hedduu qaba. Dimlaayitii ofii kiyyaa kan itti galchisiisu. Qarshiin inni ittiin bitamu 4,000. Dimlaayitiin isaa ammoo tuyyuu dhugaa jirtu isinitti hima 300 illee 5 illee akka carraatti itti galfama. Kan isii 4,000 fi 300 kan itti galfame. Meeshaaleen inni qabu tibsii kana ni qaba. Akkuma dura beeytan jechuudha. Akkasuma kan jabanaa ni qaba. Isa kanallee ni qaba. Kan hixaanallee ni qaba yookiin ammoo tuyyuu kan shaamaa jechuudha. Hedduu miidhagaadha. Itti aansuun ammoo meeshaalee danda'u tokko tokko isinii hima. Feermuuzii kana osoo hin tahin jookii kana warqaamma namni hedduu ni beeytani. Kalaara lamaan qabdi magariisaa fi warqiidhaani. Qarshii kuma gaafa san kan isii gaafa bitamu 2,200 bitame. Amma ammoo tuyyuu 2,400 500 illee akka gabaatiin inni kunii fi kun diizaayiniin isaa garagara sirritti hubadha. Diizaayiniin ni jijjiirama bareedaa tahee dhufee jira. Hedduu qashtiidha. Ija keessanii ilaala. Itti aansuun tibsii qabdi. Tibsii kana 3 qabdi. Akkuma sitti argitan kanatti kanaan burcuqqoo raddarraddare kuni isa jiddu galeessa. Inni kun ammoo tuyyuu xinnaadha. Hiikuun barbaanne gurri isaa as keessa jira. Haati walirratti adeeffatu waan haaraya tahee fi inni guddaan isa kana jechuudha. Xiqqaan kana jiddu galeessi ka burcuqqoo irra guure qarshiin isaa kan inni ittiin bitamu qarshii 4,000 isiniin jedha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya itti aansuun ammoo tuyyuu erga rakabootii isinitti hime sinii rakabootiiti. Sinii haaraya taate akkasuma immoo diizaayinii amma dhufteedha. Baay'ee qashtiidha. Gatiin isaallee jiddu galeessaa 2,800 firiin 12 jechuudha darzanii tokko. Itti aansuun ammoo tuyyuu wanni ani isinitti himuu barbaadu isa kana saanii haraaraa naabitinaan jette. Saaniin haraaraa akkasitti wanni isin sirri naawachuu qabdan miidhagina malee kan biyya keenya hedduu qulqullina yookiin ammoo nyaata isees kaa'u hin jiru hin jedha. Haa ta'u garuu isa erga bituun hin oolle waan bareedaa fi miidhagaa ta'e bitaaf jedhee firii 4 baay'ee bareeda kontirool biffee keessallee yoo kaa'atte meeshaalee kanneen wajjin walirra maachi godhe qarshiin ittiin bite qarshii 5,000 firii 4 isiniin jedha. Kuni jiddu galeessaa fi xiqqaadha. Ka itti aanu ka kanarra guddaa fi xiqqaallee achi jira ni argitanii isiniin jedha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya itti aansuun meeshaan isin qabdu hedduudha. Rakabootii abbaa gadaa sinii waliin haaluma isin argitan kana qarshii 3,500. Inni kun ammoo tuyyuu qarshii 1,000 sufraa abbaa gadaati isiniin jedha. Itti aansuun saanii zirgiidha kan nyaata itti nyaatan qabdi firii 12 darzana tokko jechuudha. Qarshiin inni ittiin bitame 1,800. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa tunis firii 6 qarshii 400 dimmaasha jechuudha. Baay'ee qashtiidha. Kukisii qorsoo waan hundayyuu kan itti baafatanii. Itti aansuun ammoo tuyyuu buleetii fi wantoota hedduu qabdi. Saanii ittoo 2 qabdi. Ittoo 2 qabdi. Kun jechuudha akkuma sitti isin argitan kana hedduu miidhagaadha. Lamaan isaa kunniin guutuun tibsii qaba. Tibsii cilfaa waa meeqa jechuudha. Takka 2 3 4 5 waan 5 kun walirratti qarshii 1,000 fi 300 qofa isiniin jedha. Kunillee 1,300 meeshaan jabinallee ni qaba. Itti aansuun karuuzaa qabdi. Karuuzaa kuni inni 3 akkana walirratti 2,000 isiniin jedha. Itti aansuun burcuqqoo shaayii darzana tokko qabdi. Baasee isin agarsiisuun yeroo walirraa gubuun hin ta'u. Burcuqqoon shaayii tuni qarshii 2,000 fi 200 isiniin jedha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya asiin namni na kolfisiisaa jira. Saanii giloobaalii akkuma nama kamii qabdi 5,500 guutuun isaa walirra isiniin jedha. Itti aansuun ammoo tuyyuu mee odoo asii achi hin tarini masoobiin dabaltee jirti. Masoobii daabboo qabdi. Masoobii daabboo tana 2,700. Safeediin ammoo tuyyuu hordoftoota fi kabajamtoota kiyya 700. Masoobii daabboollee qabdi. Waan hedduu tallaajaa qabdi. Waan isiin hin qabne hin jiru. Safeedii buddeenaallee qabdi. Buddeena irratti baafatan guddoodha. Safeediin kun xiqqoo miti. Masoobiin tun guddoodha. Qarshii 3,200 isiniin jedha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya meeshaa hedduu qabdi. Daanteelii qabdi. Safeediin tunillee guddoodha. Qarshii 700 isiniin jedha. Meeshaa hedduu qabdi. Ganaa bitama meeshaan isii kan xumuramintuu jira. Itti aansuun maal qabdi?
feermuuzii fireemii qabdi akkuma biyya arabaasan hedduu miidhagaadha isa sanii obboleessa isaatii hunda baasu jalaan barbaanne kunoo achi jira qarshii 5,500 akkuma duraatii isiniin jedha itti aansuun meeshaa kanallee jalaa hiikuu hin barbaadota fi kabajamtoota kiyya makarajii kana akka itti hidhame ilaala makarajii aananiiti kunoo asirra isa jiru kana guddaa jechuudha makarajii fannoo makarajii aananii jettan keessa inni kun tokkoffaa guddaadha eessattuu iyyuu siniin isaa guddaa xiqqaa ammoo ni beeytanii kunoo hiikuu hin feene akka inni itti hidhame ilaala jalaa hiikuu waan hin barbaanne fi qarshiin isaa ammoo 4,100 isiniin jedha saarbiisiin tanallee saarbiisii ID haa taatu malee baay'ee qashtii bareedduudha mana keessa yeroo hundatti fayyadamuuf baay'ee bareedduudha qarshii 1,500 isiniin jedha manka fannoo qabdi obboleettiin kiyya manka fannoo kun barbaanne kunoo suuraa kaameraatti isinii as dhiyeessa inni kunillee 2,700 shukkaa 6 qaba manka 6 qaba guddaa fi xiqqaa albee qaba itti aansuun makarajii shaayii fi akkasuma immoo makarajii bunaa qabdi isa hunda isaatu iyyuu gatiin xiqqaa fi guddaallee tokko waan isin ajaa'ibaa irratti meeshaa hedduu irraa binnaan akkasiin naa kennanii ilaalanii 1,300 DM'dha akkasuma immoo DS moo maalidha qarshiin isaa kuma moo akkamiin illee hir'atu ni jira isallee bitee jira hubattani inni kun baay'ee widdiidha qarshii 1,300 giddiin jechuudha guddaan kun illee inni caalaa garuu meeshaa hedduu waan binneef akkas isiniin jedha manka fannoolee isinitti hime meeshaalee hafe asiin tibsii isinitti hime itti aansuun ammoo obboleettiin tiyya sufraa kana jechuudha sufraa guddaa ta'e qabdi sufraan kun baay'ee guddaadha sufraa nyaataati minxaafii qabdi sufraa kana guddaa fi akkasuma immoo sufraa isin asitti argitan kana baay'ee guddaa ka meeshaa irra guurre hundi isaa kunuyyuu meeshaa ka irra guurtan asitti bunaa kun baay'ee guddaadha isa kanaa fi inni kun ka carqii majliisaa carqii tiraasii maalii jedhan kana ka firaashaa dalagamu argitanii isarraa ka dalagamu baay'ee guddaadha garuu hedduu kan caalaa guddaa yookaan madalaisiise dhiyoo kana caalaa isallee ni qabdi lamaan isaa 2,800 xaalli qabdi hordoftoota fi kabajamtoota kiyya namoonni hedduun jechuudha xaalli kana nagaafattanii xaalli addaan isinii baasuu barbaada tuni ta control biffeeti innoon tun jechuudha argitanii xiqqoon tun control biffeedha 6 qabdi isiillee guddoon tun ammoo ta majliisaa ta carqii majliisaati baay'ee guddoodha laala argitanii garaagarummaa isii isin agarsiisa kunoo argitanii kunoo tun ta majliisaa yookiin firaashaati tun ammoo tuyyuu ta control biffeeti ta control biffeetun firiijii 720 tun ammoo 840 tun baay'ee guddoodha beebi tiraasii mageetti jechuudha kanaafi itti aansuun ammoo tuyyuu minxaafii guddaa fi kabajamtoota kiyya minxaafii baay'ee guddaa ta'e qabdi mitirii isaatiin isinitti hima kalariin isaa kalarii kana maaliif jennaaniin wallaahi bakka jechuun bakka afullee meeshaaleen hedduudha ni dadhabee naa hubattan jedhee yaada firiijileen asuu jira mitiriin isaa garaan isaa jechuudha lama qumatiin isaa afur hedduu guddaadha qarshiin inni ittiin bitame qarshii 13,000 isiniin jedha itti aansuun gara firiijicha keenna adeemnu kuno qarshiin inni ittiin bitame qarshii 31,000 isiniin jedha kuno fireezarallee qaba akkasuma mootu kuni kan burcuqqoo ta'e jira yookiin gizaaza isan barbaadu jettee obboleettiin kiyya kun gurra isaa qabata isaati meeshaalee hunda isaatu isin agarsiisa kuno keessa jira hundi isaa kuni biloonii ittiin hidhamu qulfii kuno asitti gajjigeeyyuu jira kun biloonii ittiin hidhamu akkasuma mootu qulfii isaa waraqaa isaa kan tillee keessa kaayan akkasuma mootu kan argitanii taljii itti godhatan hunda isaa qaba inshallah wa ta'ala gurrallee itti deebifnee kun fatuuraa isaati akkuma namni kumuyyuu beeytan jechuudha rabbiin kana gaan itti nyaattee akkasuma immoo itti galtee fayyaa guutuun keessa jiraattu si agoosisu kaartoonii keessaa baasee isin agarsiisu jecha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya inshallah wa ta'ala kanallee itti hiinaa fi kunoo akkuma sitti argitan kana akkanatti jechuudha irratti hidhama kun akkana kunoo kun firiijii fooziyaati baay'ee qashtii kan ta'edha baay'ee guddaa hin barbaadu naan jette akkasuma immoo baay'ee xiqqaallee hin barbaadu isuma kana barbaada jette istaariidha qarshii litiriin isaa litira 250 qarshiin isaa qarshii 31 isa kana ta'e litira 300 fi meetaa isinitti asaya hin dadhabe firiijii kana ta'e litira 350 qarshii 40 jechuudha isinii gala qarshii 40 litirri 350 firiijiin bareedaa ta'e meeshaan isaa qulqullina qabu
itti aansuun ammoo tuyyuu kanumallee tahee anuyyuu mataan kiyya isisan hin dhabe gaafa kana bitu jechuudha ni jira viidiyoo isin hojjedhaa mucatti arba guuguu takka qarshii kuma 33 bitee jira xiqqaa kana jechuun 250 tahee garuu istaarii miti sun kabiraati kanaaf qarshiin isaa akka meeshaatiin garagara inni sun dhabamee jenna obboleettii kana biite kunis baay'ee bareedaa fi qulqullina qaba meeshaan isii hafee jira hedduutu hafee eelee buddeena ta'e ibiddaa haftee meeshaan uffatatti miicatan akkasuma immoo maankaa maalii shuukaa albee kunniin illee guutuun isaa meeshaalee hafanii qarshiin isiillee kana biratti hafanii waan ba'ateef jecha kana argitee xiqqoo jalaa hagammadduuf kana gadi dhiisaa fi jira keessan viidiyoo gadi afanii akkana nama argisiisaa ooluun baay'ee namaaf hin mijatu asuma yuutuuba kiyyarra ilaaluudhaan subscribe like share waliif godha namootiin meeshaa hajamtan lakkoofsa bilbilaa duwwaa 978 15 waatsaappii fi telegiraam sagalee akkasuma ammoo tuyyuu barreeffamalee isinii deebisuu danda'a. Imoon yeroo hunda naa mijatu dhabaatullee yeroo tokko tokko isin dubbisaa isinii jedha meeshaa feetanii uffata aadaa fi nyaata akkasuma ammoo tuyyuu waan barbaadan firniicharaa gola hirribaa akkasuma saalona alallee maan barbaadin miidhagfachuu barbaadan hundaayyuu inshaallahu ta'ala ummu razaan oro rabbii gaditti isiniif jira isiniin jedha horaa bulaa fayyaan faaya nagahat